Anaaf jecha illee mataa kana numa rukutamte. Maal lagamaa gadi. immoo abbaa manaa wantiif galatti jabaattiin jirattee jira. Laa akkasi bira fidellee isuma. Isumaatu na bira fide. Ammas ka fuudhuuf deemanillee isuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota keenya akkam jettan. Har'a kunoo yaaddoo biratti argamna. Anaa fi Oromiyaan yaaddoo gaafachuu dhufne. Alhamdulillah baga rabbi nagaan si baasee jechuun dhufne. Isin nagaa gaafadha hordoftoota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya. Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam nuyi nagaa keenya. Tole egaa hordoftoota keenya akkuma beekamu egaa yaaddoon rakkoo hedduu fi darara hedduu keessa dabree alhamdulillah mana isaatti argamee jira. Anis egaa sila jalqabatti namni argamuu qabu waan ture. Ani mootu dhimma wayiitii fi magaalaa kana turre. Har'aan dhufeeyyuu magaalaa kana akkuma dhufeeni osoo mana gadi hin taa'in Oromiyaa wajjin dhufne kunooyi. Yaaddo baga rabbiin nagaan si baase. Amin amin amin. Walumaanuu isinillee baga nagaan naa jiraatanii nagaa taatanii. Alhamdulillah. Keessanii na eegdanii. Wallahi. Garuu ni turte kaate maali? Anaaf jecha illee mataa kana numa rukutamte. Maal lagamaa gadaaniif ni jira. Ni turte garuu namni kana. Yaa inni isa waan dhugaatti galateessan turreessi. As jiru. Inture wallahi inture magaalaa kana amma iyyuu akka dhufeen bilbilaanidha kanan manaa bahee dhufe malee inni amma iyyuu manatti goree miti kan inni dhufe bilbilaan na waamennaa inni gara kana dhufne. Akkasi. Malee anas hin turre ata shabakaallee irra hin jiru atakkallee irra hin jiru tureyyuu. Baadiyyaa deemtee fakkaata. Bakka hin deemsanii shabakaan hin jiru. Sababa saniiti waa takkallee hin dhageenye saniifuu bifa guddaas hin jedha wallahi nan ture. Maali koo sababni maali yaa'in kun hundi? Sababni isaa akkuma viidiyoo YouTube irratti atuu daawwattee ilaaltee achiin bira dhufte sanii. Ayyee. Mucattii takka miskiina isiin haara amantan bira dhufte. Mucoo ijoollee si gargaara takka'e. Laa isiin na gargaaruudhaaf hin dhufne. Isiin mucaan isiin na bira fide suni. Isiin fuudhaa jedhee. Ilmaa isiin fuudha jedhaniiti daleessisu ture. Mana rabaa kan daleessisee. Maallaqa irraa nyaachuu ture. Akka dhufteen isiin hojiin qaba jedhee gara hojii deemanii isiin na bira fide. Mucaan kun waan hin taane irratti raawwataa jira. Waan akkas akkasii na godhaa jedhetteeti. Keessa natti himte. Achi booda immoo taa'ee jedhee. Si bira? Ni teessee asillee bultu bara iddoo biraa nama bira godheetii fi dhalaa bira bulti. Inni asolteetuma inni ijoollee waa goggooteef. Sababa sanirraa kan ka'e niitii kiyyaaf haayisaa gargaartu jee mana geessina. Na jalaa fudhatee manatti hambifatee fuudhuuf deema. Yeroo deemee araba na fide. Sanirratti arabni fuutee naan kutuu dandeessee jechuudha. Mana hidhaa na geessina. Manni hidhaa sunis immoo mana hidhaa miti. Toota. Akkan dhagayetti. Manuma jireenya isaanii nageessanii mana hidhaa jiran. Maali manni hidhaa duba yoo akkanatti manni hidhaa rahaa qabaate maaliif? Magaala keenya jettan. Maaliif sodaachuu ture? Abootaayi. Jechuun ture. Akkas keessa dabarreetti. Walitti bu'iinsa qabdu moo mucaa gurbaa wajjin akkami? Intarneetiidhuma irratti malee waan biraa miti. Ofuma isaatii kan fideetii deebi'ee moo na jalaa fuudhuuf jira jedheeti kan inni si himate. Ofuma isaa si gargaartuu jedhee na bira fide. Bodas kan deebi'ee lola kaasee. Laa akkasi bira fidellee isuma. Isumaatu na bira fide. Ammas ka fuudhuuf deemanillee isuma. Ji'a sadii hojjette warra rabaa. Ji'a sadii hojjette. Ji'a sadeen ofii isaas maallaqa fudhee nyaata. Inni mucoota na fuudhuufis hin deemu itti taphachuu deema. Inni waan akka dallaa beeti moo? Daa'ima mucaa xiqqaa tokko asitti dhalate. Ijoollee asitti dhalate maal beeti? Maallaqa argannaan. Ani waan kana godhaa jedhee sayyaanne. Kunoo nama ala kanatti gadi ba'e kanuma asii maafi as na qabee jarri konkolaataa keessa na darbitee argina. Yoo akkana jedhu kunoo isaatiif viidiyoon irraa mara. Ilmaa isaanis qabu jiru viidiyoo irraa mara. Viidiyoon irraa mareeti hamma kiiloomeetira 20 tokko waliin deemne kan si godhe galtee ani dhiira moo dhiiraa miti naan jechaa ture. Isa iyyuu sitti dhaadachaa. Natti dhaadachaa
akkasuma iddoo sana geessanii isa booda immoo illee nagaa ta'e kun. Ajaa'iba moo duuba inni doolaara kuma kudhan maal kadhan dhageen ture kanas. Ka jarri nagaa fatan kan. Yaani ati jarri maallaqa barbaaddi. Doolaara oomishtamu maal yoon isaan akka. Inni waan jedhee yuutuubii hojjetaa maallaqa guddaa qabaa. Akka jedhee si dire. Isiniifillee faayidaadha. Yoo qabdan maallaqa guddaa irraa argachuu dandeessu jedheeti. Jara boombaree sanatti jira. Isaan namti sun hattuudha jechuudha. Hattuudha. Malee warra seeratti miti. Kanaafni uummanni biyya kanaa meeshaa qabaa mire. Ati meeshaa qabannaa waraana bara uffataa kee. Huccuu isaanii kana inni uffatanii. Uffataa yoo dhiisi meeshaa qabannaa waraana. Innaa duuba akkam gasidhiisuu danda'an. Booda kaakalaas tattaaffii namni keenya godhuuni. Tattaaffii sana irraa ka'ee bahar faas beektaan tiraajuu fa'a. Mucaa nabiilii sanfaa fatiyaa namoota baay'eedha boo. Daawwattoonni hatta daawwattoonni illee gara waatsaappii isaati irratti itti bilbilanii yoo yaaddoo waatee ati illee si jalta jedhan. Mucaan jechuudha. Wallahi namni jiraachuun gaariidha. Anamma viidiyoo ilaalle beektaani baay'ee ilaalle viidiyoo iyyuu. Gan magaalaa kana isin booda bilbilaan namatti yoo bilbila baay'ee kana qabamee naan jedhanii sababa illee gaafannee. Yaa anillee dhaagiitiin ture garuu tokko wal beekumsa illee hin qabnu lammata illee hin jirtu. Ati dhugaa quban qabdu ture hin beektu illee waa wal hin beekneef jecha illee sitti hin himne. Ati sirra laalu. Haati akkamiin si gadhiif ture ijoollee? Ijoollee maal godhu dandeessi? Turaanuu sababa maal godhu dandeessi ijoollee? Sababa argatti. Yaa jechuun sababan hidhameetti innillee hidhame waan ta'eedhaaf ijoolleen miidhamuu dandeessi mana keessatti kan jedhu yaaddeetti ta'uu danda'a isheenis maaliif haadha waan ta'eef yaaddii kanarraa kaatee ta'uu danda'a kan isheen fudhattee. Laa wallahi maashaallah isiillee rabbiin haa kabaju. Ijoolleen tun silaa nama biraatti hin dhiyaattu beeka. Osoo isiin nama biraatti hin dhiyaattu osoo isiin fuudhuu baatte ijoolleen tun baay'ee rakkatti ture iyyuu. Isinillee rabbi haa kabaju. Duuba amma akkamiiree waa'een ishii hoo isiin akkamiin deebi'a itti moo? Ishiillee yoo rabbi jedhanii deebite. Amma akkasiin nu qabdetti yeroodhaaf. Hayyee. Ji'a kana xumuree galaa fi galuu itti ilaalamaa jirte. Ganaa itti ilaala. Ji'a tokko miti ji'a meeqaa'uu kophaa teenyee. Isheen amma bakka iddoo hojii jirti moo? Iddoo hojii jirti. Warra baay'eetti. Hojii bultii seente. Bultiidha. Maashaallah daftee immoo ijoollee sii gadhii hunuu ani maal shakkee ijoollee fuutee jechuun dhaga'u. Ani ijoollee. Eessa keessi ijoollee? Tasa yoo fuutee. Mee eessatti hin deemti? Sin dhalaadha. Yoo gara biyyaa deemte fa'aa. Takkaa miti sadii. Bakka geessuun qabdu ijoollee. Lakki isin deemtuu sin qabdu gootee lama maashaallah rabbiin walitti sinaa deebisu. Egaa ishiinuu hagana akka duraan akkasitti bilbilaan illee gaaf duraa akkasii kadhadhee dadhabisan. Yeroo meeqatti? Gizi meeqatti bilbilee dadhabisan amma gara koon kunuunti sirra gaheetu siinuu garaa laaffachuun isiitu. Akkamirra jirta? Amtuu siin qabdu latte. Jalaa baatee moo akkamii? Amtuu akkamitti qabaachuu dandeessi abbaa manaadha. Walitti muufannaan immoo haadha manaaf abbaa manaa gidduutti waan uumamuuf hin uumama. Waan ta'eedhaaf waan uumuuf hin uumameef immoo abbaa manaadha waan ta'eef galatti jabaachuun jirattee jire. Lakkee Abboomamuu diddee hin taane fakkeenyaaf waan furamuu qabu tokko irratti ilaaf ilaameedha yoo waliin mari'atame hiika argachuu danda'a wanti tokko jechuudha. Garuu wanta an jedhe bichaatu ta'a amma fakkeenyaaf atumti kuniyyuu waan an jedhe bichaa godhi yoo jettee isheen yoo diddee abboomamuu diddee miti kan jedhamu. Sigaleemi waliif mari'atan yoo waliin mari'atan ni kama deeman yaadan akka kiyyetti haadha manaaf abbaa manaa. Waliin mari'annee hin dadhabne nu malees manguddoota Oromoo gurguddaa biyya magaalaa kana keessatti. Nama meeqa kadhatee hin dadhabneera. Mana arabaa dhaquun danda'amu bilbilaan waliin haasawanii. Namatu jala jira moo isheen akkam? Hin beeknu waan ishee. Maali beekaa waan ishee. Jechuun wanta amma kana waliin hortanii ijoollee nama ganama sadiitti qabdu wanta amma kana muffii isheetti muffii ta'ee
amma kana garaa ishee jabeessu maalidha? Rakkoon ishee YouTube dhiisiidha ishee. YouTube dhiisii. YouTubein kun gara duubatti dhoofe malee fuulduratti nu dhoofne dhiisiidha. Akkasumatti ishee. Anammoo hin dhiisu. Anaanis gaaf durallee waan isiin an jette yoo inni YouTube dhiise niin galaa yookaan immoo inni illee YouTube dhiisu anillee hin galuu naan jette. YouTube kan ammoo hin dhiisu yoo na danda'ame biyyatti faa galeen miidiyaa Oromoo godhuu barbaada malee isiin ammoo akkanumayyuu dhiisii jette. Dandamaree kun. Rakkinni ishii kan maal? Hin danda'amu garuutiin haasofsiistee ta'a. Haasofsiistee waggaa meeqaan haasofsiisaa jira? Rakkisaadha wayiin namatti jala jira ta'a wayiin. Kan Oromiyaa na waliin hojjedhu waan kana ittiin guddannaa ittiin jireenya ofirraa jijjiirraa jechaan hin ture. Ana waliin hojjechuu dhiistee ati mataan keetu dhiisi. Innumaa ati YouTube kana keessa bahee ittiin barsiin. Amma alhamdulillah ilaake amma sana yaada sanuuti jijjiirtee hin gala jechuun isiitu dhugatti gammachuu guddaa kunu an kabiraa dhiisiti. Deebi'ee ammas immoo dhufteetu ijoollee fuutee bira keessee hanga ati hidhaa baatutu isii bira jiraattee ammas immoo ijoollee sitti deebisuunu laa dhuguma kalas qajeelteerti maashaallah. Fagoon jirtu. Maashaallah. Waan tokko adeemsa keessatti yoo ilaalle. Wallah. Dhiyoo jirti fagoon jirtu. Lakki amma nama gaasiillee inni nama guddaadha wayii nama sobuullee miti. Egaa akkas jettee itiin hin galti jedheetti yaada inshaallah. Ni galti yoo rabbi jedhe. Amma ijoolleen ees jirti ree? Ijoolleen tuuwwan? Mana achaa nu jirti. Akkasitti. Gaanni xiqqaan sun isin rakkisu? Waan tokko wal baranne. Wal barattanii jechuudha turtan illee waan nyaata naatu hojjetee kennaa. Inni isa malee nama biraatti hin dhiyaatu iyyuu. Akkasii gaa hordoftoota keenya onoo yaaddoo akkuma argitan gaa rabbiin mana isatti deebisee jira. Ilmaan isaallee warra rabbi wal agarsiise. Ammas wanni kadhannu haadha mana isaallee rabbiin deebisee maatiin kuni maatii akka duraanitti akka jaalala isaanii waliin itti fufanii kana du'aa goona ammalleedha. Mee Oromiyaa wanni gaggaafatoo jiraate. Yaa wannan gaafadhullee hin qabu. Siin baga rabbiin si baasee deebi'ee wanta kana nagaa keetiin boon iyyuu waa tokko baga rabbiin ijoollee keettillee nagaan deebisee ijoolleen keessa immoo akkuma isheen fuutee deebiftee jechuudha. Bor immoo isheen dhuftee maatii keessan ijoollee wajjin taphattanii akka duraanii jaalala keessan duraa sanatti deebitaniis du'aa isinii goonagaa waan jennu hin qabnu rabbiin walitti isin haa deebisu jaalalli keessan isiniif haa deebi'uudhumaan jedhaan. Ati sonni dhaammattoo jiraate. Wanni dhaammadhu hin jiru kana adda. Akkasii gaa hordoftoota keenya alhamdulillah kunoo yaadduunis akkuma argitan kana nus gaa hawwiin kenna maatiin isaanii walitti deebi'aniitiin waliin jiraachuudha. Turtiin keenya yaaddoo wajjin turre kana fakkaata. Inshallah video biraatii walitti deebinaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.